Walga'iin Hooggantoota Rayyaa Ittisaa biyyoota Afrikaa kan bara 2026 Angoolaa keessatti gaggeeffamaa ture goolabamuun isaa ibsame. Walga'iin Hooggantoota waraana Afrikaa bara kan Angoolaatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, giddugalli ajajaa humna Rayyaa Ittisa Ameerikaa kan Afrikaa yookiin Afrikoom dhimmoota dursa nageenya walga'ichaa irratti ka'anii fi ji'ootaa fi waggoota dhufan keessatti michoota Afrikaa waliin hojjechuuf utubaa akka ta'e beekse. Doolessa tokkorraa eegalee kan gaggeeffame walga'iin kun ajajoota Rayyaa Ittisa Afrikaa fi Ameerikaa walitti fiduudhaan gufuulee nageenya naannichaa adda addaa irratti mari'atee jira. Sagantaa waggaa kanaa tumsa ittisaa fi guddina diinagdee walitti hidhuurratti xiyyeeffannoo haaraa kan kenne yoo ta'u, michumaan industirii fi teknooloojiin zoonii waraanaa keessatti ta'e sanaan ala furmaata nageenyaatiif akkamitti gumaachuu akka danda'us qoratamuu isaa ibseetii jira. Hirmaattonni balaa kaapitaalaa gufuulee bulchiinsaa baajata ittisa muraasaa fi dorgommii akka gufuulee gurguddootti kan adda baasan yoo ta'u, daandii baaburaa kooriidara Liibitoo kafaltii Ameerikaatiin deeggaramu kan Angoolaa Riippubilika Dimokiraatawaa Koongoo walitti hidhu akka bu'uura misoomaa fi tasgabbii naannichaaf gumaachuutti eereetii jira. Xumura walga'ii kana irratti koomandara Afrikoom kan ta'an Jeneraal Daagviin Andersan mariin kun tumsa waraanaa qofa irratti kan xiyyeeffate miti jedhan. Mariiwwan kunniin nageenya qofa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane michoonni Afrikaa furmaata haarawaa isaaniif ta'u akka argatanii fi walitti hidhamiinsa nageenyaa fi industirii gidduu jiru akkamitti akka mijeessan irratti kan xiyyeeffate ta'uu eerame. Kaayyoon isaas guddina carraa dinagdee tasgabbii waaraa uumuu ardichaa irratti ijaaruudha jedhame. Ajajni Afrikoom ejaawwan ittisa Ameerikaa 11 keessaa tokko yoo ta'u, sochii waraana Ameerikaa biyyoota Afrikaa 53 keessatti gaggeeffamu kan to'atudha.